Hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Warroonni chaanala kana subscribe gootanii maatii keenya taatan hedduun isin jaaladha. Bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu. Kanneen ammoo haarawaa maatii ta'uu barbaadan subscribe godhuun maatii keenya ta'a isin hin jenna. YouTube'n kun egaa subscribe'n isaa dabalaati jira. Warroonni subscribe hin goone subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kurfiilee jiran keessaa itti dhiyaadha. Ka'umsaa fi guddinni mootummaa Oromoo Walloo bara 1769 hanga bara 1855tti kan jiru Walloon damee Oromoo bareentumaa ta'e gosa Oromoo Karayyuu keessaa isa tokkodha. Karayyuun Oromoo bareentumaa keessaa hangafa yoo ta'u qubannaan isaa Oromoota damee Booranaa gara bahaatti aanu jedhama. Kanaaf Karayyuu bareentummaa jedhu. Bareentuma jechuun hiika lama qaba. Tokko gara bahaa, tokko gara bariitti yookiin bahaatti kan aanu yoo ta'u inni lammaffaan immoo qulqulluu yookiin eebbifamaa jechuu akka ta'e kitaaba kana keessatti barreeffamee jira. Gosti Karayyuu iddoo gurguddaa lamatti qoodama. Isaanis baasoo fi dullacha yoo jedhaman bara dheeraa dura kan Karayyuu irraa citanii hafan damee dullachaa keessaa Liibanii fi Walloo isaan tokkodha. Liiban gara kaaba Gondariitti kan hafe yoo ta'u Walloo immoo naannoo Wallootti faca'ee maqaa naannoo ofii moggaasuun kan jirudha. Walloo irraa gara kaabaa kan jiran gosti Liiban garuu naannoo laastaa garagaraa yookiin Gondar, Liiboo, Kamkam warrootaa fi Oromoo Maccaan wal maddii akka jiraachaa turan himama. Lafa amma Walloo jedhamu keessa kan jiraatan Oromoo Booranaa yookiin Tuulama, Oromoo Yejjuu fi Raayyaa yoo jedhaman ummanni Aguus Walloon walumatti makamanii laastaa keessa jiraatu. Oromoon Walloo lafa giddugala Itoophiyaa kaabaan biyya Tigraayii fi Agawuun yeroo daangeffamu gara bahaan immoo Affaariin, kibbaan Karayyuu fi Tuulamaan, gara lixaan immoo Oromoo Booranaan daangeffama. Walloo gosaan Karayyuu irraa kan dhalatu yoo ta'u damee Oromoo bareentumaati. Hiddi dhalootaa fi caasaan isaas akka armaan gadii kanatti kan mul'atudha. Oromoo bareentuma jalatti Karayyuu, Arsii, Humbanna, Itu, Akichu, Raayya, Yejjuutu jira. Karayyuu jalatti ammoo Dullachaa fi Baasotu jira. Dullacha jalatti Liiban, Walloo torbanis ni jiru. Walloo torban jalatti Afree fi Sadacha kan jedhutu jira. Afree jalatti warra Qaalluu, Laga Goraa, Laga Hidhaa, Laga Amboo kan jedhutu jira. Sadacha jalatti ammoo warra Heebanoo, warra Iluu, warra Baabboo kan jedhutu jira. Akkuma caasaa kanarraa hubachuu hin danda'amu manni torban Walloo Afree fi Sadacha keessatti akka qoodamu namatti agarsiisa. Akka manguddoota warra Qaalluutti irra jireessi Sadachaa kan gara kaabaa qubatan yoo ta'u akka agootaan walitti makamanii dubbatu. Oromoon Walloo gara kaabaa jiran Raayyaa fi Yejjuun gosa gurguddoodha. Haa ta'uutii bareentuma yaa ta'an malee gosa torban Walloo keessas ni jiru. Qormaata yeroo dheeraa gaggeeffameen manguddoonni Yejjuus ta'ee kan Raayyaa kanuma himu. Kanaaf Yejjuun of danda'ee Arfan Yejjuu kan jedhameef jedhama. Yejjuun maqaa biyyaaf kenname yoo ta'u Oromoonni achi qubatan Arfan Yejjuu jedhamanii waamamu. Arfan Yejjuu kunis tokkoffaa Dooranii, Boqojjii, lammaffaa warra Kaaloo, sadaffaa warra Ruufoo, Roobaa fi arfaffaa Igguu kan jedhamanidha. Yejjuun damee Oromoo Wallooti. Garaagarummaan Walloo fi Yejjuu gidduu ture Yejjuun amantii Islaamummaa dhiisanii amantii Kiristaanummaa kan fudhatan ta'uu kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'eeti jira. Oromoon Walloo garuu hanga mootii Yohaannisii fi Minilikiitti makamanitti irra jireessi isaanii ummata amantaa Islaamaa hordofaa turanidha. Hordoftoota keenya seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti ka'umsaa fi guddina mootummaa Oromoo Walloo isinitti himaa jirra. Tokkummaa fi garaagarummaan Oromoo Walloo Yejjuu fi Raayyaa ilaalchisee qorannoon gadi fageenyaa geggeeffame akka hin jirres kitaaba kana keessatti barreeffamee jira. Warri kaaba Itoophiyaa keessatti dhimma seenaa barreessaa turan kan ijoo seenaa Oromoo balleessanii Oromoo abbaa biyyummaa dhoowwuu yaalan malee kan dhimma dhugaa irratti xiyyeeffatanii barreessan hin turre jedhama. Dabsuuf balleessuu bira darbee qomoo Oromoo tokko tokko fuudhanii gongumayyuu Oromoo akka hin taane fakkeessanii bakka biraatti geessuu yaalaa akka turan kitaaba kana keessatti barraa'ee jira. Warri dabiinsa seenaa akkasiin rukutame keessaa Oromoon Yejjuu fi Raayyaa isaan tokkollee akka ta'e kitaaba kana keessatti eeramee jira. Oromoo Yejjuu ilaalchisee al tokko fuudhanii ummata seemiin godhu gara biraa immoo Arabootas akka taasisaa turan kitaaba kana keessatti barraa'ee jira. Raayyaa akkasuma Oromoo ta'uu isaanii haalanii abbaa hin jirre uumuuf barbaadu yookiin immoo garee saba kaan irraa cite
saba biraatti makame fudhatanii gara dugda duubaatti deebisuun ka'umsa sanyii Oromoo kaan gochuu yaalu. Haa ta'uutii qorannoo tokko tokko keessatti Oromoon raayyaa akka abbaa Oromoo ta'anittis kan kaahan ni mul'ata. Warri kaan immoo abbaa Oromoo maccaati kan jedhanis akka jiru kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa keessatti barraa'eeti jira. Kanas ta'ee sana qorannoo aadaa fi turizimii Oromiyaan geggeeffameen yejjuu fi raayyaan garee Oromoo bareentumaa ta'uu isaa mirkanaa'ee jira. Oromoon raayyaa jedhaman Oromoo damee bareentumaa ta'anii hundeen isaanii marawwaadha. Manguddoonni naannichaayyuu marawwicha jedhu. Marawwichi immoo kaaba Itoophiyaatii qabee hanga Eertiraa fi Suudaanitti tamsa'anii kan jiraatanidha. Oromoon raayyaa wartee biraas ni qabu. Isaanis Oromoo Arsii keessatti argaman raayituu wajjin walitti dhufu. Haa ta'uutii seera gadaaf muudaaf gara odaa roobaaf madda walaabuutti waan deddeebi'aa turaniif hundeen keenya Awaash gamoodha jedhu. Kana jechuun akkuma Maccaaf Tuulamni jedhu uumeen walaabuu baate seerrii fi heerri Oromoo walaabuutti tumamte jechuuf malee sochiin Oromoo gara kibbaatti kaabatti socho'e jechuu miti. Kunis rakkoo qorattoota seenaa Oromoo isa guddaa yoo ta'u barreessitoonnis ta'ee manguddoonni aadaa sochii Oromoo waan hin beekneef sochii kana akka hir'ina guddaatti hin ilaalle. Qorannoo raayyaa keessatti bara 1989 gaggeeffameen Oromoon raayyaa gosa gurguddoo 15 qabu keessaa tokko Doobbaadha. Raayyaa gara kibbaa biratti Doobbaanii fi Oflaan Oromoo Cittuu jedhamu. Kunis kan gosa irraa citan yookiin fottoqan jechuudha. Gosa Doobbaa fi Oflaa malee Oromoon gara kaabaa jiraatan Bareentu, Argiggoo, Indeersaa fi Waajiraati keessallee ni jiraatu. Akka barreessitoonni tokko tokko jedhanitti Doobbas ta'ee Waajiraati akkasumas Daamaatti isaantu gadi fageenyaan hin qoratin malee durii kaasee achi akka jiraachaa turan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kana keessatti barraa'ee jira. Hidda latiinsa Oromoo raayyaa jalatti Marawwa raayyaa itti aanee dhufa. Raayyaa jalatti Igguu, Aannaa, Beerree kan jedhu sin jira. Igguu jalatti Gurricha, Eebicha, Amboollicha, Baaboo, Kiibicha kan jedhutu jira. Aannaa jalatti ammoo Eebanticha, Machaaricha, Haambol, Waajjaa, Karrayyuu kan jedhutu jira. Beerree jalatti Ashangee, Oflaa, Doobicha, Dheekkicha, Kiilolee, Wacaalee kan jedhus jira. Oromoon naannoo Tigraay fi Eertiraa keessa jiraatan dhawaataan amantii kiristaanaa fi islaamatti makamaa waan deemaniif eenyummaa isaanii irraanfataa akka turanis kitaaba kana keessatti barraa'ee jira. Haa ta'uti garuu meeshaalee duudhaa Oromoo mul'isan kan akka kallachaa hanga dhuma jaarraa 18ffaatti akka itti gargaaramaa turan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jiru keessatti ka'umsaa fi guddina mootummaa Oromoo Wallootii wal qabatee barraa'eeti jira. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti ka'umsaa fi guddina mootummaa Oromoo Walloo isinitti himaa jirra. Jaarraa 14ffaa keessa bara mootii Amada Tsihoon eegalu walitti bu'iinsaa fi rukuttaa wirtuu musliimaa Yifaat irratti geggeeffameen rakkinni guddaan haa uumamu malee ummanni amanticha hordofu buqqa'eera jechuun hin danda'amu. Masgiidonni waggoota 1000 caalan kanneen baha Walloo naannoo Kamisee, Booraa, Daaniyaa, Albokkoo fi Shoonkee keessatti argamanis ragaalee kana kan cimsan jechuun kitaaba kana keessatti barraa'eera. Jalqaba mootonni Walloo kun akkuma sulxaanota Yifaat maqaan isaanii Haaqadiin, Jamaaladdiin jedhamu. Isaanis Shamsi Aldiin, Dawu Aldiin jechuun mootummaa maqaa farda isaanii duubaan itti dabaluun abbaa jiruu, abbaa joobii fi kan kana fakkaatan moggaafachuun ormummaa isaanii ibsaa akka turan seenaa keessatti barraa'ee jira. Kana keessaa mootichi cimaan inni duraa Maammad Abbaa Jabboo akka turan seenaan lafa kaa'ama. Haaluma kanaan jalqabbiin mootummaa Walloo Oromoo amantii musliimaa hordofaniin akka hundeeffaman himama. Hundeeffama mootota Walloon wal qabatee seenaan kan dubbatu jalqaba abbootii waraanaa warra Qaalluu naannoo Garfaa jiraniin akka eegale himama. Wirtuun siyaasa warra Qaalluun hundeeffame kun suuta suuta achii gara lixaatti socho'uun Garfaa irratti qaccee Heebanootti gurmeesse. Oromoo Walloo weerara Imaam Ahmad Al-Qaazii dura amantii Islaamaa kan fudhatan yoo ta'u jaarraa 19ffaa dura qe'een mootota warra Heebanoos Islaamummaa dhiisuun amantaa kiristaanaa akka fudhatan himama. Sanyii godaanaa Baabboo kan ture namni maqaan isaa Arbooch jedhamu kun ka'umsa mootummaa Oromoo Walloo warra Heebanoof hundee akka ta'aniif mootummaatti kan hundeessan jedhama. Kanarraa ka'uun Walloon mootummaa Yifaat kan Islaamaa mootonni Nuur Huseen, Shams Aldiin, Daw Aldiin hundeessan irraa dhufe warra godaanaa Baabbootti cehe ta'uu
isaa nama hubachiisa. Mootummaa warra Heebanootti hundeeffame kun hambaa mootota Ifaat yookiin Yifaat irraa ka'ee booda bara 1700 keessa achitti cimee akka bahetu himama. Mootummaa Walloo kun hanga bara 1916tti kan aangoo irra ture yoo ta'u dhumarratti liji Iyyaasuu fi abbaa isaa Nugus Mikaa'el irratti sadarkaa mootii biyyaatti ga'ee akka kufe himama. Kanatti aansee immoo seenaa mootota Walloo tokko tokkoon ilaalla. Akka odeeffannoo Oromoo baatii irraa walitti qabameen bu'uurri mootummaa Maammadoochi kan eegale naannoo Garfaatti yoo ta'u innis bara 1650 keessa akka turedha. Mootummaa warra Qaalluu yookiin Garfaa keessatti hundeeffame kun suuta gara warra Heebanootti akka ceesni dubbatama. Mootummoonni Yajjuu kan abbaa Gatiyyaa yookiin abbaa Waleetiin hundeeffame garuu baay'ee isaan dursa. Akkuma dura kaasnetti amantii Islaamaa mootota yookiin sulxaanota Ifaatiin kan wal qabatu yoo ta'u kunis Walloo dabalatee ragaaleen seenaa ni ibsu. Hordoftoota keenya seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti waa'ee Oromoo Walloo isinitti himaa jirra. Haaluma kanaan caasifamaa fi hortee moototaa fi tartiiba isaanii yoo ilaalle dura namni Nuur Huseen jedhamu akka bu'uura mootummaa kana ta'ee fi isarraa kaasee ilmaan isaa Shams Aldiin, Daw Aladdiin, Baabboo Godaanaa 1700 Alii Mahammad Abbaa Jaaboo hanga bara 1780tti kan turan ta'uu barraa'ee jira. Mahammad Abbaa Jabboo kana ilma isaa Ahmadee Kolaasee 1803 Aadam kan jedhamu akka isaan dhaale ni himama. Ahmadee Kolaasee immoo ilma Liiban Abbaa Jiruu jedhamuu fi aangoo akka dabarse himama. Oromoo Walloo keessa jiruun mootummaa namtokkee warra Habashaa irraa dhaalaniin akka hundeeffame himama. Kunis bara 1815 ta'uu isaati. Maatii Abbaa Jiruu keessaa intalli isaa Haliimaa Ahmadee yookiin Abbaa Meejjaa, Bashir, Alii Abbaa Bullaa kan jedhamanis ni jiru. Jarreen kun hundee mootota Walloo Mahammadoochi jedhamu yoo ta'an Liiban Ahmadee yookiin Abbaa Waaxoo kan jedhamu bara 1852 hanga 80 kan warra Heebanoo hoogganaa ture akka ta'e barraa'ee jira. Gara maatii Alii yookiin Abbaa Bullaa yoo deebinu immoo Mahammad Alii argachuu dandeenya. Mahammad Alii ilmi isaa liji Iyyaasuu yoo ta'u innis qaccee mootota Walloo isa dhumaati. Qomoon Walloo bakkuma jiranitti ka'umsa mootummaa warra Walloo uumuu yaalaniiru. Isaanis mootummaa warra Areellaa, warra Heebanoo, warra Yajjuu, warra Qaalluu, warra Gaattiraa fi warra Booranaati. Mootummoonni warra Heebanoo yookiin Maammadoochi jedhaman Oromoota Walloo kan dhimma amantiif diinagdeen gargar jiran walitti qabuun mootummaa jabaa ijaaranii dhiibbaa Habashootaan irra ga'u hanga Yajjoonni aangoo qabatanitti jala dhaabbachaa turanis jedhama. Cimni mootummaa isaanis kan warra Gondariin dorgomu ture. Yoo dhaban gibira maqaaf warra Gondariif kaffalu irraa kan hafe daangaa isaanii sirriitti kabachiisanii bulchaa turan jedhama. Keessumattuu yeroo Ahmad Boruu aangoo qabatetti daangaan warra Heebanoo Walloon ala bahuun babal'achaa akka ture himama. Mootiin kun akkuma warra kiristaanaa aangoo isaa amantaa Islaamaa deeggaruun jabeessaa ture. Mootummoota Walloo keessatti mootiin beekamaan kan qabeenya guddaa qabuu fi cimaa kan turan Abbaa Waraanaa Mahammad Abbaa Jabboodha. Barri jireenya isaaniis dhuma 1783 keessa yoo ta'u wirtoon isaanis warra Heebanoo ture. Abbaa Waraanaa kun tantaadha ka'uudhaan warra Baabbootti duuluun achii buqqisuun akka ari'an himama. Gocha Abbaa Jabboo kanas garee kiristaanota mootii Gondar Taabor Goorgisitti akka himatan dubbatama. Mootichis Oromoo amantaa Islaamaa hordofan akka achii buqqisan himama. Guddinaa fi nageenyaan jireenya Oromoo Wallootiif hojii guddaa kan hojjetan Mahammad Abbaa Jabbootti aansee imaamonni Ahmadee Kolaasee fi Liiban Abbaa Jiruu isaan hangafa akka ta'ellee barraa'ee jira. Warreen kun Oromoo Walloo tokkummaa tiksuuf guddina isaaf ga'ee guddaa kan taphachaa turanis jedhama. Abbootii waraanaa kun mana torba Walloo keessatti nageenya fiduu bira darbanii Oromoo warra Qaalluu, warra Baabboo, Ambaseelii fi Tawrallees ofitti dabaluun humna Walloota jabaa akka uuman dubbatama. Akkasumallee bulchaa warra Heebanoo ta'anii Ahmadee Kolaasee qabiyyeewwan gara kaabaa jiran kan akka Daawaanti, Dalantaa fi qabiyyee kiristaanotaa of jalatti qabuun islaamummaa babal'isaa turuun isaanii seenaa kana keessatti barraa'ee jira. Kanas kan godhan hanga bara 1815 du'anitti jedhama. Ahmadee Kolaasee warra Heebanoof akka imaama ta'e qabiyyee mootummaa isaas dachaan akka guddisee fi amantii Islaamas humnaan akka babal'isaa ture dubbatama. Imaamtichi kun dhumarratti humnoota isa hin deeggarreen dirree waraanatti bara 1803 aangoo irraa akka bu'an himama. Aangoo mootummaa Ahmadee Kolaasee kan dhaale ilma isaanii Liiban yookiin Abbaa Jiruu ture. Booda irra
hanga bara 1815tti amanticha akka bal'isaa turan himamam. Liibaan abbaa jiruu bara 1815 hanga 1825 yoo bulchan fincila guddatu isaan irratti gaggeeffamaa ture. Teessoon isaanis warra heebanoo waan tureef imaamota warra heebanoo jedhamanii waamamaa akka turan dubbatamam. Liibaan abbaa jabboo ilmaan 4 horanii turan. Isaanis Alii yookiin abbaa jiruu, Haliimaa, Bashiir yookiin abbaa Gorbaa, Hamadee yookiin abbaa Meejjaa kan jedhamanidha. Mootummaa abbaa isaanii kan dhaale ilmi isaanii hangafaa Alii Liibanidha. Namni kun dubartoota 2 kan fuudhe yoo ta'u isaanis Warqittii fi Geeyittii yoo jedhaman, kan Warqittii deesse Amadee Alii jedhamti. Amadee Aliis humna mootii Tewodiroosiin otoo ittisaa jiruu akka hidhame ajjeefame dubbatama. Kan Geeyittiin deesseef immoo Mahammad Alii booda isa Nugus Mikaa'el ta'uun humna Oromoo Walloo walitti qabuun sadarkaa olaanaa irra gahanii akka turan himama. Ilmi lammaffaan Liiban yookiin abbaa jiruu immoo Amadee yookiin abbaa Meejjaa yoo jedhamu, ilmi isaallee Liiban jedhama. Inni sadaffichi immoo Bashiir yoo ta'u ilmi isaas Amadee fi Shuumii jedhamu. Arfaffaa kan taate intalli Liiban abbaa jiruu Haliima jedhamti. Isheenis Gondaritti Raas Aluulatu fuudhe. Du'a Raas Aluulaa booda mootii Gondar kan ture Yohaannisitti kan heeruman yoo ta'u maqaa Mannaan jedhamus moggaafamee fi akka ture himama. Hanga ka'umsa Tewodiroositti Gondariin akka turanii fi ilma isaanii duuka Gondaritti akka bulchaa turan himama. Aliin ilma Raas Aluulaa kan ture yoo ta'u haati isaa Haliima Liiban jedhamti. Liiban yookiin abbaa jiruu duunaan aangoo kan fudhate ilma isaa Amadee Liibaa yookiin abbaa Meejjaa yoo ta'u seera abbaa isaa hordofaa ture galmaan ga'uuf hanga bara 1838 bulchaa tures jedhama. Imaamtichi kun Gondar keessatti aangoo olaanaa qabaachuu bira darbee affeerraa obboleettii isaatiin akka gorsaa fi gaggeessaa olaanaatti siyaasaa Gondaritti makamanii turan jedhama. Itti aansuun mootummaa warra Walloo kan dhaalan ilma Amadee Liiban kan maqaan isaa Liiban jedhamudha. Liibanis akka bakka bu'aa mootummaa Mamadoochiitti of waamuun qabiyyee Walloo kallattii maraan babal'isaa ture jedhama. Booda garuu Raas Aliin Liiban kaasuun Alii abbaa bullaa bakka buusaniin. Kunis aangoodhuma maatii keessa marmaaruudha malee fagaatee hin deemne jedhama. Mootonni Walloo kun bara 1835 keessa ilma obboleettii fi adaadaa isaanii Raas Alii gargaaruuf gara Gondar waan deddeebaniif hojiin Walloon keessatti hojjechaa turan baay'ee laafaa akka ture dubbatama. Kunis qabiyyee yookiin biyyi abbaa jabboo fi abbaa jiruu akka diigamu godheeras jedhama. Haaluma kanaan dhuma bara 1842 keessa Oromoon Walloo tokkummaa isaanii diiguun naannoo jiranitti bulchiinsa ofii akka armaan gadii kanatti hundeessuun isaanii ni yaadatama. Isaanis laga hidhaa Hasan Doolloo, laga Amboo Jaarso yookiin abbaa Shawaa Ammaa, warra Qaalluu Baabbo Birruu yookiin Luboo, laga Goraa abbaa Daagiti yookiin Adaraa Biillee kan jedhaman geggeeffamaa turan jedhama. Adaraa Biillee nama cimaa kan turan yoo ta'u magaalli isaanii Gaattiraa kan jedhamtudha. Gama biraatiin Oromoo Booranaa Walloo keessa jiranii wal qabatee Oromoon Booranaa kan Oromoo Walloo keessatti argamanii fi gosaan garuu 7 Walloo keessaa adda kan ta'an Oromoo Tuulamaati. Gosti Oromoo Tuulamaa kaaba jiraatan kun Galaan, Bachoo fi Obbo keessa kan walitti coraman yoo ta'u kanneen keessaa Oromoonni kanneen akka Galaan, Bacho, Midda, Adaree yookiin Darra, Ada, Waajituu, Meettaa, Uruu, Jiille, Garasuu fi kan kana fakkaatan ni argamu. Oromoonni Darraa, Gojjam, Bichanna, Daamotiif walitti dhufeenya cimaa akka qaban himama. Oromoonni Booranaa kun irra caalaan isaanii amantii Musliimaa kan fudhatan yoo ta'u garri kaabaa hanga laga Walaqaa yookiin Walaqoo ga'utti immoo amantaa kiristaanaa kan fudhatanidha. Oromoon Booranaa Walloo keessa jiraatan kun duraan akkuma Oromoo Tuulamaa Gadaan kan bulan yoo ta'u booda garuu iddoo adda addaatti qoqqoodamuun abbootii biyyaa fi walaa'ittaan buluu eegalanii. Inumaayyuu akka odeeffannoo manguddoota Darraatti bu'uurri amantii Musliimaa Oromoo Booranaaf albukkoo irraa akka ta'e himama. Dhumarratti garuu mootota warra Heebanoof Gondarootaan mo'amuun isaan jalatti akka bulaa turan manguddoonni ni dubbatu. Hordoftoota keenya akka waliigalaatti seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti ka'umsaa fi guddina mootummaa Oromoo Walloo bara 1769 hanga 1855 isinitti himee jira. Kanaaf kitaaba kana fuula 101 irraa kaastanii waa'ee kana dubbisuu dandeessu. Kaamma isin biraan geenne waa'ee qubsuma Oromoo Wallooti, itti aansuun ammoo waa'ee Mulugeetaa Bulii isinitti himna kunooti.
Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu ajajaa waliigalaa kubur zabanyaa waggoota 15f loltoota qajeelchuun humna waraanaa biratti jaalatamummaa olaanaa qabu jedha seenaan isaa. Weerara Xaaliyaaniin dura mana barumsaa waraana walotaatti hanga'aa kaadhimamaa boodas achumatti barsiisaa akka turan seenaan isaa lafa kaa'a. Imaammata lammii Misir Jamaal Abdul Naasiriin hordofa jedhame mootummaa Haile Sillaaseetiin hanga'aa sodaatamaa turedha. Bara 1941 akka lakkoofsa Habashaatti Jeneraal Mulugeetaa Buluun Meejar Jeneraal jedhamanii etamaajorii shuumii humna waraanaa ta'anii turan. Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu abbaa waraanaati jedhamanii akka waamaman kan isaan dandeessisan inni guddaan uffata seeraa loltoota hundaa gosa tokko akka ta'uuf akeekkachiisuu isaaniitiin. Turree gabaabaa yookiin qumxaa bolaallee bakka kophee shabaxii kophee boottii waggaatti yeroo 2 akka kennamu gochuu isaaniitiin. Waa'een lola Kooriyaa akkuma dubbatamuun maqaan hanga'aa beekamaa Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu yeroo kamiyyuu dubbatamaa kan jiraatudha. Guddummaa fi beekamtiin Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu kan beekamuu fi dubbatamu Itoophiyaa qofatti osoo hin taane iddoowwan leenjii waraana Awurooppaa keessa jiran dabalatee kan dhugaa baamuuf ta'uu isaatiin. Dandeettii barumsa loltummaa qabaniin keessumaa loltoota wajjin waliigaltee sababa qabaniif haala ijaarsaa fi leenjiin loltootaa akka addunyaatti kan isaaniif dhugaa bahamu ta'uu isaa sadarkaa addunyaatti dursitoota waraanaa beekamoo keessaa tokko akka ta'an isaan godheera. Keessumaa gama shaalaqaa loltoota hundeessuu kanaan dandeettii fi ga'umsa waraanaa mul'ate kutannoon waraanuun eenyummaa qabanii fi saayinsii loltummaan hammam kan tarkaanfatan akka turan kan hubachiisudha. Dirqama isaa ba'uuf deemee loltootaa fi dursoota loltootaa irratti kan argamu hanga'oota waraanaa olaanoo gar tokkoon eenyummaa tokkoon ajajaa waliigala loltoota raawwatee akka ajajamanitti galmaan ganii deebi'uuf onnee fi kutannoo qaban dursaa fi ajajaa isaanii jaalala Jeneraal Mulugeetaa akka ture hunduu kan dhugaa bahaniif ta'u seenaa keessatti waa'een isaanii barraa'ee jira. Naannoo kibbaa Koonyaa Sidaamotti kan dhalatan Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu mana barumsa sadarkaa tokkoffaa isaanii kan baratan achuma Sidaamotti yeroo ta'u afaan Amaaraa fi afaan Faransaayii sirriitti beeku. Barumsa sadarkaa tokkoffaa isaanis akkuma xumuraniin gara Finfinnee dhufanii mana barumsaa Liisee Gabrama Haram seenanii barnoota kennamu xumuranii gulantaa olaanaan eebbifamuu isaanii seenaan isaanii barraa'ee jira. Barsiisotaa fi hiriyoota daree isaanii biratti baay'ee jaalatamoo akka turanis ni dubbatama. Dandeettii isaaniitiinis filatamanii hoolota gannatitti kan argamu mana barumsaa loltoota Haile Sillaasee takkaffaa seenanii haala addaan barumsa isaanii hordofuun xumuranii gulantaa shaambalummaa yookiin kaapteeniin akka eebbifaman barraa'eeti jira. Hordoftoota keenya waa'ee Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu seenaarraa kan dubbisne isinitti himuu jirra. Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buluu dandeettii isaaniitiin leenjisaa mana barumsa loltoota hoolotaa akka ta'anii ramadaman seenaan isaanii ni ibsa. Yeroo sana faashistoonni Xaaliyaanii biyya abbaa isaanii Itoophiyaa weeraranii loltoota isaanii walitti qabuun hanga'oota mana barumsa loltootaatti eebbifaman dabalatee ajajaa olaanaa ta'uun dursanii jiru. Humni diinaa cimee biyyattii qabachuu isheen Faransaay Sumaalee jedhamtee kan waamamtu Jibuutii deemuun maxxantummaan dhaabbata daldalaa tokkotti tiraansitarummaan gumrukii tajaajiluun xiqqoo akkuma turaniin gootonni Jibuutii walitti qabamuun bitaa kan itti gale mootummaan Xaaliyaanii Finfinneetti argamu gootota Itoophiyaa Jibuutiitti argaman humna qilleensaan dha'uuf qophaa'uu isaa dhaga'uun loltoota gootota wajjin gara buufata Ingiliiz Sumaalee kan taate Barbaratti imaluun achirraan markabaan immoo hanga Ingiliizii biyya Yaman Edan deemaniin achitti Ingiliizota hunduma akkuma dursaa isaaniitti erga ijaaramanii booda hiriira waraanaa akka dursaniif mootummaan Ingiliiz ajaja dabarse. Hiriiricha irratti barnoonni kan kennamu afaan Ingiliiziin left right jechuun otoo barsiisanii Mulugeetaa Buluu gara dursaa warra Ingiliizota deemanii nuti saba qubee fi afaan mataa keenyaa qabnu waan ta'eef afaan mataa keenyaan barachuu qabnanuuf haa hayyamamu jechuun iyyatee waan hayyamameef battalumatti afaan Amaaraa giraa qany jechuunis afaan Oromoon bitaa mirga dhaabbadhu mirgaa gara boodaatti naannahi mataa gara mirgaa gara bitaatti naannahi sibiilaan naga gaafadhu jechuun hubachiisanii shaakala hiriiraa itti fufan jedhama. Haile Sillaasee tokkoffaa loltuu Itoophiyaa bilisa baasanii hundeessaa jiraachuu isaanii dhagahanii Suudaaniin deemanii mootii wajjin wal argan jedhama. Mootiinis durumaayyuu dandeettii isaanii fi biyya jaalachuu isaanii gaarii godhanii isaan beeku waan tureef ajajaa waraanichaa godhanii akka isaan muudan seenaan isaanii barraa'ee jira. Yeroo san baqannaa irraa akka deebi'aniin jalqabe sababa weerara Xaaliyaaniin addaan citee kan ture hojii haala ammayyaa ta'een loltoota ijaaruu ammas akka itti fufu
Waardiyyaa nageenyaa deeggarsa Suudaanotaan deebi'ee akka dhaabbatu yaalii fonqolcha mootummaa bara 1953 booda hanga faca'utti loltoota filatamoo mootummaa ta'anii akka turanis ni himama. Hibboo seenaa ta'ee mootii fi sirna akka eeganiif loltoonni sadarkaa takkaffaan bu'uureeffaman sirnichaaf diina ta'anii argamanii. Waraana kana waggoota 15f dursaa humnoota waraanaa biratti jaalatamummaa guddaa kan buufate yookiin horate Meejar Jeneraal Mulugeetaa Buliiti. Diina duratti mana barumsaa loltoota hoolotaatti aangaa kaadhimamaa fi boodas barsiisaa kan ture aangaan kun tarii faana namicha Misrii Jamaal Abdunnaasir bu'uun gaaf tokko mootummaa fonqolchataa tilmaamni jedhu namoota hedduu keessatti akka ture himama. Kun otoo hin ta'in hafee waliin kaadeetii kan turee fi boodas faana isaanii ajajaa kubur zabanyaa ta'e bakka kan bu'e fonqolcha mootummaa Birgeeder Jeneraal Mangistuu Nuwaayin durfamuun saaxilamoo ta'uu gahaniiti jiru. Ji'a caamsaa bara 1945 akka lakkoofsa Habashaatti gara jalqaba Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa daawwataniiru. Yeroo daawwannaa isaaniis dursanii kan deeman loltoota isaanii daawwachuuf gara adda waraanaa ture. Loltoonni gammachuun machaanii gammachuu isaanii ibsatan jedhama. Daawwachiisaan hangaa olaanaa Ameerikaa gaafii gaazexeessota irraa dhiyaateef irratti hundaa'uun jireenya isaanii keessatti baay'ee kan isaan gammachiise loltoota isaanii arganii haasofsiisuu akka ture ibseeti ture. Namni hangafaa kun bara 1953 akka lakkoofsa Habashaatti ji'a muddee keessa humna sochii jijjiirama tarkaanfachiisan kan ta'an aangawoonni miseensa kubur zabanyaa jiloota ministeerota biroo fi abbootii taayitaa wajjin lubbuun isaanii darbee jira. Ajajaan kubur zabanyaa Meejar Jeneraal Mulugeetaa Bulii dhaloonni isaanitti kan boonu ilma Oromoo qulqulluu yommuu ta'u gulantaa olaanaa irraa kan ga'e dhaabbannaa isaanii dheeraa midhagaa ajajaa waraana cimaa fi hangaa of qusataa turan jedhama. Umurii fi jabinna akaakayyuu isaanii kutaa biyyaa Wallaggaa jiraatan waggaa 109 jiraatan hanga guyyaa du'aniitti farda akka gulufsisan ni dubbatama. Hawaasa Oromoo biratti kabajamaa ta'uun isaanii Jaanoo yookiin Haayila Sillaasee biratti akka shakkaman waan isaan taasiseef surqabeessummaa isaanii bara 1952 akka lakkoofsa Habashaatti yeroo jalqabaaf gara Mooskoo yommuu imalan qabatanii deemanii jiru. Haa ta'u malee waggaa itti aanutti fonqolcha mootummaa adeemsifameen du'anii sirrummaa Haayila Sillaasee qolachaa turan jedhama. Yeroo kamiyyuu humna loltoota Itoophiyaa biratti yaadannoo fi seenaa isaanii bara baraan yaadatamaa hafaam. Yaadannoo kanaaf jecha mana barumsaa hoolotaatti ulfinna isaaniif jedhamee maqaa isaaniin mana barumsa hoolotaa Meejar Jeneraal Mulugeetaa Bulii jedhamee moggaafameeti jira. Kana hordoftan seenaa Jeneraal Mulugeetaa Buliitii kanatti aansuudhaan waa'ee Koloneel Aadam Jiloo isinitti himna. Yaadan gara Baaleetti isin geessuun kunooti. Waa'ee dhiyoo Jeneraal Waaqoo Guutuu turan gootota qabsoo fi jaalala uummata Oromoo qaban keessaa isaan tokko turanis jedhama. Seenaa jireenya isaanii Obbo Ahmad Adam barreessanirraa akka hubatamutti Koloneel Aadam Jiloo abbaa isaanii Jiloo Weeboo turee fi haadha isaanii Tuukee Roobalee irraa bara 1917 akka lakkoofsa Awurooppaatti godina Baalee aanaa Madda Walaabuutti dhalatan jedhama. Bara 1935 humni waraana Xaaliyaanii Itoophiyaa cabsee yeroo galu dargaggeessa umrii 18 turaniin Haaji Aadam Jiloo haadha warraa adda addaa irraa ijoollee hedduu akka horatanis seenaa isaanii keessatti barraa'ee jira. Ijoolleen isaanii akaakilee abaabilee walumaa galatti maatii 177 akka horatan seenaa jireenya isaanii keessatti barraa'ee jira. Koloneel Aadam Jiloo umrii isaanii guutuu qabsoo uummata Oromoof kan of kennan ta'uu isaanii itti aanaa goota Waaqoo Guutuu ta'anii bittaa nafxanyaa mormu lola hunda irratti akka hirmaatanis barraa'ee jira seenaan isaanii. Bu'aa argameefis ga'een Koloneel Aadam Jiloo guddaa akka ture kan himamu yoo ta'u Haaji Aadam Jiloo Haayila Sillaasee fi Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam fuula dura dhaabbatee haqaa fi bilisummaa uummata Oromoof goota qabsaa'aa turedha. Seenaa isaanii keessatti akka barraa'ee jirutti Koloneel Aadam Jiloo Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bira deemuun garaa guutuudhaan gaafii itti fuufee jiru kan dhiyeessaniif yoo ta'u kutaalee Oromiyaa hundatti keessumayyuu kutaa bulchiinsa waliigalaa Baaleetii jalqabee hanga Koonyaa fi Aanaatti namni bulchu hundi sirna warraaqsa nafxanyaa erga tuttuqanii booda ilmaan nafxanyaa afaan Oromoo beekaniin akka buluu gochutu gaddisiisa. Maaliif ijoolleen Oromoo afaan Oromoo beekan akka bulchan hin godhamne jedhanii akka gaafatan seenaa isaanii keessatti barraa'eetu jira. Koloneel Mangistuunis yeroo deebisaniif namichi Hayilamaariyaam Leencoo jedhamu isiniif hin muudamne. Haaji Aadam Jiloo yommuu deebisuuf Hayilamaariyaam Leencoo Oromoo ta'uu danda'u garuu afaan Oromoo hin danda'an jedhee akka morme seenaa isaanii keessatti barraa'ee jira. Yaadota tokko tokko irratti erga mari'atanii booda Koloneel Mangistuun
egaa guyyaa sadii keessatti dhalattoota Baalee kan ta'an sadarkaa barnootaa gahaa kan qabanii fi afaan Oromoo kan beekan bulchiinsa waliigala godina Baaleetti akka koonyaa aanaa ga'utti ga'umsa qabu jettanii kan amantan dhalataa biyyaa maqaa isaanii barreessanii akka dhiyeessan gaafataniin sababa kanaan namni Magarsaa Barii jedhaman bulchiinsa waliigala Baalee ta'ee akka bulchuu ta'e koonyaawwanii fi aanaalee Baalee hafan bulchuu kan danda'an maqaa isaanii tarreessee mootummaaf dhiyeesse jedhama. Mootummaanis yeroo jalqabaatiif dhalattoonni biyyaa koonyaawwanii fi aanaalee Baalee akka bulchaniif ramadaman jedhama. Koonyaa jechuun yeroo san afaan jarri itti yaamaa turan yoo ta'u Koloneel Aadam Jiloo sirna nafxanyaa jibbisiisaa sanaaf otoo hin jilbiiffatin mirgaa fi bilisummaa uummata Oromoof kan qabsaa'anii fi injifannos otoo goonfatanii duuti hundaafuu hin oolle isaan butte jedhama. Yeroon itti du'anis seenaa jireenya isaanii keessaa argachuun kan danda'amne jechuun Ahmad Sa'id Abdul Rahman kitaaba isaa seenaa qabsoo Oromoo jedhu irratti gabaabinaan barreessee jira. Kanattaan suudhaan ammoo arsoomni qorsooma jedha. Oromoon Arsii arsoomni qorsoomaan tuni maali laata? Kunooti. Arsooma jechuun jecha maqaa gosa Arsii jedhu irraa kan late yoo ta'u haala amala gosa Oromoo Arsii qabaachuu jechuudha. Arsoomni alaa fi keessattis waan ittiin qaanaanii fi of dammaqanii baqatanii osoo hin taane waan ittiin boonaniidha. Arsoomni bakka deemanii fi jiraatan hundatti hortee Oromoo Arsii waliin jiraachuu beekanii duudhaa arsoomaa ofirratti tiisuun Arsii arsooma qabu nama godha. Arsoomni sirna gabbataa tooyoo yookiin tika danee daanana geega'oo geegessaa gabayaa fi qorii ciicoo keessatti ijaaramee hundee gadi jabeeffate ta'uun isaa tartiiba hangafaa fi quxusuu walii eeguun affeeruudha. Oromoon Arsii bakka deemu hundatti akka Oromoottis ta'ee akka Arsiitti duudhaa Oromummaa fi arsoomaa eeggatee jiraachuun waan teeda ta'e teedeffatee jiraachuu isa irraa barbaadama. Bakka ga'e hundatti Oromoo Arsii duudhaa akka Oromootti qabuu fi akka Arsiitti horatee qabu hunda kunuunfatee tiffachuun of ta'ee socho'uun qaroomina guddaa qaba jedhama. Arsooma qabaachuuf ulaagaan gosa Arsii irraa kan dhalate qofa ta'uu akka hin qabne dubbatama. Duudhaa arsoomaa jechuun waan namni Oromoo Arsii ta'e tokko olii bulii isaa keessatti guuttatee jiraachuu qabu hunda guuttatee amanee fudhachuuf keessa seenee ittiin bulatutu nama arsooma qabu isa godha. Waan hawaasni keessaa dhalate waliin jiraatu leellisee waliin leellisaa kan Arsii yookaan ilmi Arsee teedeffate teedeffachuun kan leellifamu ammoo akkuma akkaaf bakka isaatti leellisuun duudhaa arsoomaa horatee tiisee jiraachutu Arsii arsooma qabu isa godha. Maguddoonni Arsii arsoomaaf xiyyeeffannoo kennuudhaan dubbii koo bakkaa armaan gaditti fayyadamu. Arsii arsoomni qorsaa, Arsii sanduuqa obsaa, arsoomni qorsooma, Arsii badii waliif hin feene, Arsii arsoomni tokko ciini akka jedhaniiti ibsuun. Egaa hordoftoota keenya kanarraa kana fakkaataa warroonni maatii kennan taane subscribe godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Horaa bulaa deemana.